Yayyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun OMN ijaaf gurra keessan qophii siinqeeti. Qophii siinqee keessatti ga'een dubartiin akka hawaasaatti akka biyyaatti darbees akka addunyaatti qabdu maal akka fakkaatu kan keessatti daawwatamudha. Egaa qophii siinqee keenyaatiin kutaa tokkoffaa isaatiin turtii Prof Kuwee Kumsaa waliin taasisnee dhimma qabsoon Oromoo waggoota dheeraa dura maal akka fakkaatu kaasaa turanii jiru. Ga'een dubartiin qabsoo keessattis qabdu akkasumas falaasamni Oromoos hangam gadi fagoo fi kan fuuldurattis tarkaanfachuu danda'u akka ta'e kaasanii jiru. Har'as immoo marii qabxiilee birootiin waliin taasisuun qabannee dhiyaannee jirra. Isinis hanga xumuraan hordofaan affeerraa keenya. Muddee Kuwee Kumsaa egaa kutaa lammaffaadhaafis sa'a keessan qabdan irraa nuuf kennitanii heeyyamuu taatanii daawwattoota keenyaaf waan qabdan irraa qooduuf asitti argamu keessaniif guddoo galatamaa. Baga walitti deebine ijarraa nu hambisu. Ameen. Meegaa hayyuudhuma seenaa qabsaa obboleen coolataa isaan waliin mee yoom wal barattanii mudannoon keessanis haallitti wal barattanis maal fakkaata? Akka fakkeenyaatti isin kaatu akkan dhaga'etti. Maaliif? Waan addaan qabnu garuu akkam jedheen akkamitti wal barattanii akkamitti wal baratan dhaqee ofitti barsiise ati Yohaannis Lataatee jedheen dhaqee of barsiise garuu immoo yeroo walitti dhufnus qabsoo irratti walitti dhufne. Hawaasa ijoolleetu bihiraawi xooriin maaloon jedhamu ijoollee keenya rasaasaan rukutee isaaniin hirphuudhaaf isaaniin wal'aanuudhaaf walgeenya komitii dhaabbate inni warra mootummaa hojii mootummaa keessa jiranii warra yeroo sana mana barumsaa Haayila Sillaasee Yuunivarsiitii Haayila Sillaaseen jira warra yuunivarsiitii keessaa dhufan keessaa ani tokko warra mootummaa hojii mootummaa irraa dhufan keessaa tokko abbootiin qabeenyaa haadhotiin qabeenyaas dhufanii jiru. Komitee sana irratti caalaa walitti hiikne utuma sana irratti hojjennu wal barree wal jaallanne wal fuune yeroo wal fuudhuun dhufu immoo qabanii akka horiitti akka na kennan hin fedhuan. Horii miti an kan qabanii na kennan innis ani paartinarin barbaadan maaloo hiriyaa jireenyaan barbaada malee akka horiitti qabamte akka garbaatti qabamte kan natti dhuftuun barbaadu jedhe annee walitti adeemnee gidduutti anis nan dhufe innis hin dhufe wal fudhannee bannee jechuudha. Aadaa jalaas hin baqannee wal fudhannee bannee jechuudha. Akkasitti walitti dhufe. Mee haa ta'u yeroo qabsoo waliin imaltan sanitti akkam haadha warraa ta'anii haadhummaanis dabalataan jira san keessatti barumsi jira akkamitti wal faana adeemsiste? Gama kanaan dandeettiin dubartiin wantoota hedduu wal faana adeemsisuu qabdus akkasuma qoodimee dubartoota keenya. Inni baay'ee barbaachisaadha maaliif yeroo baay'ee sirni jiru kun sirna olaantummaa dhiiraati haalan qabu sun. Sirna olaantummaa dhiiraa keessatti dubartiin tattaaffii guddaadhaan bakka geessu geessi. Ijoolleen mana barumsaa amma fakkeenyaaf durbi barattee fagoo ga'uu hin dandeessu kan jedhamu maaliif akka ta'e an sirrii istaatistiksii qofa miti ijuma kootiin hin arge. Yeroo hamma yeroo sana kutaa 6tti ministirii waan jedhamu jira qoramsi 6tti hammi tokko nu biraa hafu. Yeroo nu itti guddannee harma baasuu jalqabnee ija dhiiraa buunee yeroo sana keessatti kan isaan kufanii keessaa hafan. 8tti immoo jira 8 yeroo darbin immoo hammi hafan xaragamanii kufanii hafan. Kophaa koo yeroon darbu kilaasikoo keessaa ministirii yeroon darbu kilaasik sekshinii gara biraa nama 3 turre nu tokko immoo biyya alaatii yoo dhufte durbi jechuudha. Akka sanatti xaragamaa deemu maaliif dadhabaniiti dandeettii dhabaniiti sammuun isaanii hojjechuu dideeti miti. Ani yeroon galu mana kootti akkoon koo akka gaariitti ol galeetan qayyabadha nan baradha waan homework hojii manaan hojjedha maalin jedha isaan yeroo galan daakuutti darbu ijoollee bolaa isaanii guddisuutti darbu
hojiidhaan qabamu yeroo deeman. Yeroo mana barumsaa keessa immoo durba heerumsiisuudhumaaf malee akkasiin barattu nama barbaadu hin jiru. Dandeettii maal kana fakkaatutu qabani sammuu banaa sammuu bright waan kana fakkaatutu qabani heerumanii ijoollee horuu achuma awwaalamanii hafu. Waan akka sanaati garuu tumsa sana warra hin qabne kan kufee hafu. Ani tumsan qaban ture akkoon kokka gaariitti na barsiifti bu'uurri sun sirriitti si buunaan dura bu'uura sana hundee keetti sirriitti qabaannaan sana gararraatti situtti tattaafata bu'uura sana jalaa butu ijoollee durbaa jalaa nami keenya bu'uura akkaseen isa sana guddattee mana barumsaa dhattee waan tokko hin geenye bu'uura see jalaa butatu hin heerumsiisu maaliif kan see iddoon heeruma. Ijoollee da'uudha malee barachuu miti guddachuu miti hojii biyyaayyuu hin beektu dubartiin. Osuma carraa qabnus immoo akkasuma uumamaan dubartiin hin dandeetti jedhanii amanuu danda'uun mataa isaatiin of ta'uu jettee deddeebitee yeroo kaastuu dhaga'een jira darbee kee biroorrattis maali mataa isaatiin of ta'uun? Of ta'uun suni nuti eenyu nuyi isa jarri dubartiin hin beektu. Maaloof dubartiin maaloodha nuun jedhan sana moo nuti uumamaan yeeyyee uumama haadhaam dubartiin haadha jechuun uumamaan akkaseen ijoollee hortu godhee horuu qofa miti akkaseen guddiftu akkaseen national consciousness sila jennu sana kennituuf garuu sana hundumaa kreditii dhoowwatanii akka waan isee waa takka gatiin qabne amma reverse invert godhu kan faallaasaa deemu maalifi kan kana hundumaa baatee jiru dachii kana dubartiin jenne miti dhiira kana mataasaa kan baattee jirtu kan kunuunsistu kan bakka inni ga'e sanaan geessu seedha dependent iseetu hirkattuudha jedhamti iseen hirkattuu miti hirkataan isa biyya kunuunsa haadha manaa. Haadha manaa maalee kan isa barbaachisu isa inni bakka inni gahuudhaaf iseen jiraachuutu irra jira inni bari yoon jiraanne iseen jireenya ishee akka gaariitti jiraachuu dandeessi garuu sun lamaan waan walirraa adda bahuu hin dandeenye adda baasanii isa tokko gadhiitanii isa tokko hirkataa taasisanii ofii akka waan isaan hirkachiisaa jiraniitti garagalchii miilli mataa hooqasa jedhan sana garagalchaadha kan isaan hojjetan sana adda baasuun irra hin jiru. Dubartiin sana yoo beekte lakki mana abbaa manaatti agaltu garuu abbaa manaa sana isee irratti hirkata inni akka waan iseen isa irratti hirkattu akka waan iseen isa ba'aa itti taatu akka waan iseen harqoota wayii taate morma isaa irratti ulfaattuu itti fudhatu miti sana garuu nuti of baruun kan nurra jiru uumamaanis dandeettiidhaanis beekumsaanis hirkattuu miti hirkataan isaani. Walitti immoo hirkanna yoo hirkachuun dhalate walitti hirkanna malee tokko irratti hin hirkatu. So sana utuu of beekne bakka guddaa ga'uu dandeenyan jedhan. Kanuma wal qabatee waan yaadadhe tokko ilaalcha falmii mirga dubartoonni qaban irratti baay'ee akka hojjettan akka xiyyeeffattanis in ka'a. Kun hammam dhugaadha? Waltumsa. Waan adda bahuun amma siiqqeef gadaan waan adda bahuu hin dandeenye. Waan adda bahuu hin dandeenye adda baasaniitu wajjin rakkatu kophaa isaanii. Utuu lama ta'anii hojjetanii garuu eessa kan ga'uu hin danda'amu. Gara biraa dhiisi dubartiin bulchiisan beektu jedhaman fakkeenyaaf. Dubartiin waa tokko hin beektu kan mana keessa jiraatti miti. Kan akka sanaa na gubummoo hin jiru dhugaa rabbi. Bulchiisa ofii hin beekanii bar. Ofii wal dhaalanii akka korbeessa hoolaa beektaa laata argitee beektaa korbeessa hoolaa kan itti jedhe fiigaa dhufee addaan walitti bu'u. Kiphee addaan walitti bu'a maaliifi waliin mo'atu dhufee walitti bu'a achi dudduuba fiigee dhufee deebi'ee walitti bu'a addaan walitti bu'a wal mo'anis waliin mo'ane walitti bu'uu immoo hin dhiisani utuu dubartiin biyya kana bulchite eessa akka geenyu beektaa. Dubartiin hunda jechuu koo miti dubartiin akkuma dhiiraa sana kiphee walitti buutu jirti sirna dhiiraa sana fudhattee itti seentee unattee simattee garuu
Siinqee sana yoo fuune ilaalle bulchiinsi siinqee dur akkuma nooyyee beektaa. Bulchiinsa dubartii. Bulchiinsi mootummaan dubartii kana nama godha mootummaan dubartii kana jedhanii xiqqeessanii ajeessanii mootummaa dubartii jedhanii. Garuu mootummaan dubartii isa isaan arguu hin dandeenye sana argiti turte akkuma nooyyeen. Ammatu mootummaan dubartii jiraate har'a waan siinqee sana yoo fudhanne kiphee walitti bu'uun gaariidha. Maaliif maqaasaa dhoofta cunqursaan kana fakkaata. Ilililil jettee iyyatte siinqeesee ol qabattee iyyatti. She's naming it. Maqaa dhahaa jirti cunqursaa jira. Cunqursaa asxaa jira. Miidhama jira. Miidhamni kun dhaabbachuu qabaa jechuuseeti yeroo iyyatti sana. Amma isaan kun iyyatuma sana irratti dhaabani. Faallaa walii ta'anii kipheen walitti bu'uu duwwaa malee furmaatan qaban. Maraamartoonuma sana keessa jireenya isaanii dabarti. Ammatuu dubartii kan siinqee sana ta'e yes kiphee walitti bu'i maaliif nan cunqursin sin cunqursaa sanaan kiphee walitti bu'u. Isa booda eega iyyattee booda maal gooti dubartiin qilxuu waltumsuu jalqaba. Iseen iyyatte sun iyyattee maqaa dhahanii kanat ta'e miidhama kanatu nurra gahe iseerra gahe nurra gahe jechuudha jedhanii tumsanii fudhatanii wal fudhatanii dhaqanii qilxuu jala taa'u. Qilxuu jala yeroo taa'anii hin mari'atu taa'anii mari'atu. Amma dubartiin hin jirtu hawaasa kana keessa baateetti iyyitee baateetti iyya siinqeetiin. Siinqee yoo kan sana kabajaatti kennanii warri dhiiraa dafanii jaarsa erguu baatan iseen bakka yoo isaan deebisuu baatan jechuudha. Amma hawaasi dubartiin keessa hin jirre hawaasan jedhama. Hawaasi kufeera badeera. Amma iseen yoo isee gaaffii isee deebisuu baatan gosinnachaan waraanatti bana jara kanatti gaaffiin siinqee deebi'uu qaba. Achitti maal godhu isa waaman maqaa dhahanii miidhama akkasii gahe jedhanii kiphee walitti bu'an sana lola labsan jechuudha. Lola labsan sana as deebi'anii araara gochuu irrattis hojjetu jechuudha. Waan baay'ee dhagaa jiru waan ta'eef irraa baratanirra waan addan baasinaa fidaa walitti lola labsaa garuu araaras buusaa. Yeroo baay'ee aadaa irratti baay'ee xiyyeeffatu Profeesar Kuween jedhama. Siinqee fi ateetee irrattis akkasuma waan baay'ee hojjetanii jedhama. Biyyuma ambaatittu ijoolleen achi jiranis haa ta'u hawaasni asii baqatee deemes labata isaa safuu isaa akka qabatee tursiifatuuf wanti hawaasummaa keessatti siin gaggeessitan akka jiru nan dhaga'a. Saniifis maaltu siin kakaase sanuma qofa miti immoo yeroo sangootan ilaalchuma kanaa wajjiin immoo akkasuma yeroo tokko garaagarummaa yaadaa jiraachuu danda'a. Obbo Leencoon ilaalchi isaan dubartii irratti qabanis akkamii isin immoo biyyumarraa fagaattanis duudhaa keenyas aadaa keenyas akkasuma immoo safuu addunyaa irrattis adda nu godhattanii reefuu kaasaa turtan kana hawaasichi akka qabaatee tursiifatuuf yeroo hojjettan akkamii bu'aan inni fides maaltu immoo saniif siin kakaase? An aadaa koo durri kaaseen jaalladha. Yeroon sagalee misiraachoo tures waa'ee faajjii walaabuu sanatti baay'ee lapheena tokko isiin jedheen ture miti. Sanarraa kaase qophii aadaa qophii warraaf maatii waan jedhamu kana gaaffii dubartii sana hunda durii kaase ijoolleedha bara yeroo sanaan. Waggaa 20 amma 24 jira yeroo sana keessa nan jaalladhan ture aadaa koo. Gaafa mana hidhaa galummoo dubartoonni bakka adda addaatii warra nama ajjeesanii maal ajjeesanii Oromoonni bakka adda addaatii dhufantu jira. Sirba salaalee achi keessatti hin bari'an mana hidhaatti dubartoota salaalee sana wajjin nan jaalladha. Waan isaan jedhan achiin irraa gurra waan barreessee baasu sana hundaa isaan irraan qoradha achuma keessatti. Iddoo mana hidhaati se'aname garuu anaaf lafatti baay'ee waan baay'ee anitti baradhe iji koo bal'atee lafa Oromoo naannoo Oromiyaa hundarraa kan dhufan kan achitti argadhe. So ittuma naa jabeesse waan jaalala aadaa. Gaafa abbaa manaa koo wajjin garaagarummaan jiru jettee turte. Akkam ilaalchi isaanii kanarratti qaban? Ilaalchi dubartoota irratti. Amma maal jedha sitti fakkaate? Inni bilisummaan jedha. Bilisummaan jalqaba dubartiirraa bilisoof baasuudha. Jedha ture maaliif hirkattuu kan ta'e dhiira malee dubartii mitiidha dubbichisii galee.
kan hirkatee jiru seerratti isa. So achi fuudhee kan ittoo akkatti tolchan, qocqocaa akkatti daakan, dhadhaa akkatti basan hunda gattaa'ee barate. Isaanirraa bilisa of baasuu qabna. Isa waan xixiqqoo akkasiitti illee siin jechuufan jedhe. Bilisummaan jalqaba dubartiirraa bilisa of baasuudha jedhanne. So nuumiti kan bilisa irraa of baasu. Isaantu bilisa nurraa of baasuutu irra jira. Kan hirkatee jiru isaani, kan dachii kana akka maleetti gadhiitaa jiru isaani, kan isa nyaachisee kunuunsee jiru san hundumaa kan gadhiitan isaani, isaa dhaabanii bilisa irraa of baasanii. Pirojektiin dubartoota irratti xiyyeeffates boccanii socho'aa akka turtan dhaga'ee jira. Mee maal ture wanti pirojektii saniin hojjechuu yaaddan? Waan Siinqeeti. Siinqeedhuma kanan gadhiisuu dadhabee maaliif baay'ee waan biyya kanaaf malu yoo jiraate Siinqee sana utuu Siinqeen sun jiraatte Siinqee sana itti masakanneerra ta'e jireenya keenya siyaasaatti, jireenya keenya hawaasaatti, jireenya keenya ikoonomiitti sana makanneerra ta'e balaa kana hundumaarra hin geenyu jedhee yaadaan. Isa amma sila haasofnu guutuu sana safuu sana tuu cabsuu baanne safuu sana immoo kan ittiin fayyisuu deebinee suphuu dandeenyu isa caccabe sana Siinqee sanaan hin jedhee yaadaan. Amma kana yaadaa jiru ofitti deebinu. Aadaa keenya durii sana beekumsa dubartii isa durii sana yoo as baafne nagaadhaaf dubartiin araarsituudha. Dubartiin gamteessituudha. Amma haadha Siinqee jedhu haadha Siinqee dubartiin tokko Siinqee qabattee teesse. Warri dhiiraa akka barbaadan fuulduraa hojjetu, hojii isaanii hojjetu. Isheen mallattoodhumaaf achi dhaabbatti Siinqee ishee qabatte. Hojii guddaan kanaaf immoo ishee hirkatti sila. Isheetu waan kana hundumaa sirneessuu danda'a ture. Sanarratti hojjechuu barbaada. Amma akkatti wanti sun achi as deebi'ee hojii siyaasaa ta'u, hojii ikoonomiyaa ta'u kana keessatti akka inni masakamuun barbaada. So pirojektii akkasiiti kan qabadhee dhufe. Ganaan bilchaannee dheedhiidha. Bilcheessuudhaan dhufe. Kanaafan amma haasa'uu hin danda'u. Kanaafi qophaa'uun dhufe, ilaaluun dhufe silaasaaf qophaa'ee gaafa nas deebi'ee dhufu irraa haasa'uu hin danda'an ture. Amma gidduutti na qabattan diddanii. Haa ta'ume yeroo biraatis wantoota kanarra bal'aa ta'an hawaasa kanaaf barbaachisan isin biraan arganne inni yaannu baay'eetu jiru waan ta'eef walitti deebina sanii mee gama barnootaa fi muuxannoo hojii keessaniitti. Argitee an dhugaa biyya kanaa yeroon ba'e qabsoo kanan deggera qabsoo kanan bakka tokkoon gaa jedheetan qabsooma Oromoo bilisummaa Oromoo kanaaf irratti waa tokko gumaacha jedheen ba'e malee ijoollee kana bakka qabsiifadha jedheen ba'e malee dhaqee barachuun baane ani dhuguma barachuun baane garuu haalli nama keenya deebi'ee hammaatee jarris warri ABO'nis mootummaa keessaa bahee namni keenyas walitti galagalee walirratti bobba'uutti jalqabnaan sarraa baqadhee yoo mana eegan sareedhaa qoricha ta'uu jedhee mana barumsaa dhaqe malee dhuguma barachuun nanne garuu baradhe yeroo xiiqeffattee jarri kun akka sammuun koo tortoru barbaadu jarri kun akka du'ee hafuu barbaadu miti ittiin kennu sanammaan ani immoo bakka tokko hin of gaa xiiqisee durii sana xiiqeffadheen gattaa'ee hojii koo jedhee ijoollee guddisaa hojii koo hojjechaa barumsa koos barachaa hojii 3-4 faan hojjedha halkan shiftii tokko baheen tokko dhaqaa ijoollee koos guddifachaa barumsa koos barachuutti ka'e waan siyaasaa dhiisee irraa baqadhee jechuudha. Maaliif baqattan? Isa walitti galagalee walitti bobbaane wanuma nyaachuu malee waa hiiqsuun hin jiru sanan baqadhee sanatu akka mana barumsaa irratti xiyyeeffadhu na godhee barumsa xiyyeeffadhee digrii koo jalqabaa soosiyoloojiidhaan hojjedhee ittaanee sooshaal workiidhaan hojjedhee oonarsii jechuudha. Maastersii sooshaal workiidhaan PhD sooshaal workiidhaan hojii sooshaal workiidhaan seenii barsiisaa ture jechuudha. Kanuma fakkaatti. Amma maal hojjechaa jirtu? Ammas isuman barsiisuu jechuun maal beektaa? Yeroo yuunivarsiitii keessa yeroo barsiiftu persenteejii adda addaa dhibbantaa hojiin kee barsiisuma kilaasuma galtee dareedhuma galtee barsiistee bahuu qofa miti.
dhibbatti harka 40 barsiisuudha. Harka 40 qorannoo adda addaa hojjechuudha. Harka 20 immoo tajaajila hawaasa yuunivarsiitii keessa gochuudha. So harki 40 nan barsiisa. Qorannoo sana keessa waan siiqee kanas waan ijoollee Oromoo dargaggoota Oromoo kanas waan akkasiin qoradha. Waan indigenous uummata indigenous addunyaa indigenous maali uummata akka sanyiidhuma kan siiqee kana nu qofa miti siiqee kana kan qabu aadaa gadaa kana kan qabu biyyoota addunyaa adda addaa keessa warri abbaa lafaa miti warri indigenous ta'an warri dhalattooti biyya sanaa aadaa akkasii wal fakkaataa baay'ee qabu kanan qoradha isa laaleetan Keenyaa wajjin garanitti wal fakkaatu garanitti wal simachuu danda'u irratti hojjedha. Egaa kanaafuu biyya ambaa keessattis ta'u waan baay'ee wal faana hojjechuudhaan fakkeenya ta'uun hin danda'amu. Maaliif sitti fakkaata keessattuu achitti malee maaliif qurxummii bishaanii baate ati yeroo alagee hinduuta aadaa keessaa buqqaatee baate namundi aadaa isaa qaba ati qullaa kee jirta ati dheebuu kee jirta ati jireenyaan qabda fuuran baafattu dandeesse achitti kan barbaachisu aadaa keessatti deebi'uun kanaaf irreecha fakkeenyaaf irreecha gaafa dhal'ee jalqabne isee jala deddeemne kunuunsine kana fakkaate jenne namatti simannee guddifne amma biyya lafaa guutuutu hojjeta ayyaaneffata irreecha aadaan sun baay'ee barbaachisaadha. Mee barreeffamoota kee tokkos ilaalaan ture waa'ee ateetii irrattis faarulee garaagaraa barreeffamarraa karaa sagaleetti sagaleerraa immoo karaa viidiyoottis adeemuu dandeesseerta dhaloota keenya achi jiru kallattii eenyummaasaa akka qabatu akeekuudhaaf wanti hojjechaa turte tureera. Mee sanneen keessaa maal ture bu'aan isaaniitis yoo san hojjettus maal ture galmi kee? Galatoomii waan sana na gaafatteef maaliif nan irraanfadhe gaaffii gara biraa gaggaafatamuun yaadi koo na faffacaa'a. Eegan biyya kanaa ba'e waan akkasii irratti hojii yeroo koo dabarsee miti yeroo bareedaa qabaadhe dabarsee yeroo jettu kuma waan taphaa fakkaata. Yeroo biyya sana jirru ijoolleen achitti dhalattee guddattus ijoolleen asii ijoollummaadhaan baatee achi dhaqxes biyyichi dhiifama biyya ormaati biyya halagaati biyya keemiti biyya kana cunqursa mataasaa danda'e maalummaa isaaniitiin oromummaa isaaniitiin hacuucamu cunqurfamu achitti immoo gurraachummaa isaaniitiin dabalatee oromummaa isaaniitiin cunqurfamu sana keessa darbuu dadhabu maalummaa isaanii yeroo wal dhaala namni hundi immoo akkuma silasiin jedha namni hundi aadaa mataa isaatii qaba manatti galuu qaba ijoollee keenya qofatu manatti galtuun qabdu nuyi siyaasa qofatu ariinu aadaan keenya bakkeetti nu duraa hafa isa sila addan baasinaa jennu sana siyaasa qofa keessaa yoo luqqifnee baane gaagaa guddaa qaba. Ijoollee keenya aadaa keenya walitti qabachuu dadhabne ijoollee keenya aadaa barsiifachuu afaan keenya illee barsiifachuu dadhabne maaliif nuyi siyaasichuma irratti tumataa wal nyaannu jireenyi keenya hundi sana irratti dabarti ijoolleen keenya afaan hin beektu aadaa ishee hin beektu yeroo gadi baatu reessisa maal kana fakkaatu ala sana jira gurraachummaa iseetiin gaangi kana keessa lixxii nama ajjeeftii ofii ajjeefamtii maal jetti. Fuuchariin keenya egereen keenya akka kanatti bishaanitti gannamaa jira yeroo taa'e ilaalu maaltu nuu mala akkamitti ijoollee keenya aadaa keenyatti deeffanne waan babbareedaatti itti qabsiifne isaan isa hamaa nuti goonu kana walirratti kan hojjettu kana ilaalanitti nu baqatu gaafa gadi bahani alli sun bineensa waraabessa duwwaadha isaaniif kan mijjatu miti aadaa isaaniin kennuuf afaan isaaniin kennuuf akkamitti deeffanna galmi koo sana ni jalqaba. Ijoolleen ankoo beetti afaanis aadaa ishee samma tokko beetti itti cichee barsiifadhe garuu kan koo jechuun nama tokko faajjii walaabuu yaadatti nama tokko akka nama tokkootti guutuu ta'uun qaba akka saba tokkoottis guutuu ta'uun qaba akka saba tokkootti guutuu ta'uudhaaf ijoolleen kun aadaa isheetti deebitu hamasa kan jedhu sanarraa waanuma violence against ijoollee violence youth violence.
maal jedhama okkoraa isa ijoollee wal ajjeeftee namis ajjeesu kana violence gun violence walitti bu'iinsa san ijoollee dargaggoota gidduu jiru sanarratti utuu qorannoo hojjennu isas keessa isaan qabanne ijoolleen kun immoo bakkeetti akka nafni hawaasa jedhamu kana jibbitee gadi baqatti ijoolleen hawaasa keessa dhiifama wanti kun gadi baqattee akkuma silasiin jedhe reesizimii isa ala sanaa fuul simata isatu simata jechuudha ala sanaa so isaaniin akkamitti akka hawaasatti as deebifnu hawaasa dabarree akkamitti aadaa isaaniitti akkas deebifnu utuma hojjennu ijoolleedhaaf jedheetan gama kennuufi narra jira yeroo qormaata tokko finnu horii kennuufi nan danda'a kennaa adda addaa achii kennuufi nan danda'a ani garuu kennaa aadaa kennuufi barbaade kaasetii tokko maanni CD tokko waan tokko beeku ani ofii kootiyyuu qaawwaa duwwaadha garuu hammattiin beeku sana isaanii dabarsee du'uun barbaade CD irratti sirboota dahaa sirboota mararoo waan akkasii kan isaaniiti hin beekan ta'a garuu akka fedhan godhaniitti gargaaraman isaan jedheen CD sana safuu jedheen qopheessee kenninaaniif jaallatte ijoolleen jaallatanii baay'ee namatti tolaa zeemaasaa yeedaloosaas jaallannee maaloosaas jaallannee sagalee keessa jaallannee sagaleen koo bareedaa ta'e miti garuu akkamittiin hiikaa saammoo hin beeknu akkamitti hubannaa jennaan akkasii edaa isaanumtuu naa hawatamaniiti jedheetan gattaa'e waggaa isattaanutti immoo walaloo sana hundumaa godhee hiikaasaa kophaatti ingiliishiidhaan afaan ingiliziitti hiikee hundeen saammoo maddisaa eessaa akka ta'e aadaa Oromoo durii Oromoo kosmoolojii aadaa duudhaa Oromoo durii keessa kaa'een kitaaba godhee kenneef isammoo gammadde ijoollee nama hiikaasaa arganne hiikaasaa beennama hammama kan gadi fagoo ta'es argine akkamitti immoo sirba shubbisnaa jecha amma waggaa sattaanutti mugattaa dubartoota sassaabbadhee sirba at least tokko keessaa sana keessaa kitaabichi guddaadha sirba hundumaa sirba dahaa sirba fuudhaa heerumaa mararoo kan hundumaa qaba sirba jaalala keessaa kan dahaa isa badaa jirutti hin deebi'u barbaade maaliif isatu deebisee faajjii walaabuutti nu deebisa siiqqee durii sana kan harkisu isa jedheen isa immoo dubartootaa wajjin qopheessine viidiyoodhaan inni duraa songs of exile singing the past into the future sirba sana ijoolleedhaaf dabarsina kan jedhu amma immoo dances of exile jedhee daansii kana fuulduratti dannasne ijoollee keenyaaf dabarsinaa kan jedhu isaan kan hundumaa akka websaayitii tokko irra kaa'eera waanuma akka sanaati sanarraa fagaachuurra sanatti deebi'aa yoo dhufne biyyumti keenya untas gabboofti biyyumti keenya nagaa qabaatti siinqee addan baasinaa gadaarraa walitti fidaa iseedha gamteessituun iseedha araarsituun iseedha kan nagaa buusu sana keessaa ala yoo baaftan eessa hungeessani maraamartuudhuma kana keessa jireenya keessan dabarsitu isatti deebi'aa jechuun barbaada. Hayya kana wal qabatee waan yaada yeroo tokko oosaan yeroo badhaasaa isin kennetti faachaa kennaa yeroo namaaf kennitan muudaan waan jettee viidiyoo san dhaggeeffadheen turenna baay'ee wal qabataa maali faachaan bu'aan inni qabus nufaana turuun isaatis hiikni nuuf qabu maal dabarsuu barbaadde inni faachaa sun ila dhugaadhuma dubbanna miti aadaa keenyatti deebinu ofaa taanu yeroo jennu aadaa ormaatiin kan nuti itti jirramu dhaqnee oosaa kana dhaabbannee maal jennee awaardii maannini badhaasa walii kennine akkasumatti harka walii rukunnee akkuma aadaa ormaatti aadaa halagaatti deebina hankeenya adda ta'uun qabu akka Oromootti qorannoo Oromooti waldaa Oromoo qorannoo Oromoo yoo ta'e akka Oromootti qabbanee bu'anii beektaa bu'anii hoolkoon iseen yeroo hundumaa akka gadaatti jiraannu jettee yeroo hundumaa afaan qofa miti jiruudhaan isa agarsiifna amma waraqaa babbareedaa barreeffama qorannoo babbareedaa godhama afaan duwwaa achitti dubbifamee deebi'a akka Oromootti akka gadaan sun jedhu jiraataan jiru jireenya keenya keessatti agarsiifnu amma Oromoon maal godha yeroo badhaasa jechuun faacha jechuudha faacha yoo godhu
dhadhaa dibanii muudanii sirbanii dhiichisanii fudhata faacha isaa miti faacha isaa dhaqee fannifata. Sanumallee yoo goone maal ta'a? Waan yuuniik ta'e waan orma kaanirraa adda nu taasisu tokko yoo jiraate. Sun maal fayyada dhiyaamana? Ofitti deebi'uu san agarsiisa jedhee yaadan. Akka waldaa qorannoo Oromoo tokkootti waan Oromoo tokko afaan duwwaadhaan haasa'u miti qorannoo gochuu qofa miti jireenya keenya keessatti isa agarsiifnu. Mee adeemsa siyaasaa fi qabsoo kalee ture irratti dhaabbattee haala amma jiruu fi biyya keenya sadarkaa irra jirtu sadarkaa qabsootiin haa ta'u kallattii garaagaraatiin wal bira qabdee ilaaltu akkamitti ibsita? Sanirraayis maal akka barannuuf dhaamu barbaadda? Waanumaan gaaffii jabaadha garuu wal bira qabuun akka wal bira qabu barbaadda? Asan keessatti akka of ilaaluu danda'an gabaabumatti amma Oromoon sadarkaa maalirra ga'eera? Koyeedhaaf mee Oromoon sadarkaa siyaasaatiin haa ta'u qabsoodhaan haa ta'u gama hedduun Oromoon maalirra ga'eera? Baay'ee guddateera. Yeroo nu dura turre irma deddeebi'e malee yeroo nu dura jalqabne nuti jalqabe miti nus hamma namoonni kan nu fuuldura turan irraa qabneetu hamma tokko deemsifne amma warri ammatti jiran immoo lafa nu dhaabne irraa kaasanii bakka tokkoon ga'u akkuma fiigicha yeroo dullaa qibbiloolcha jedhan sana wal hirkaa fuudhanii fiiguuti dubbichi. Amma yeroon ilaalu sadarkaa yeroo baay'ee fakkeenya gamoon kenna sanarratti yeroo duraanii as lafa kanatti taa'aa turre lafa kana jirra dumbii xinnoorra jirra xiqqoo barcumattoo liiqne bara keenya har'a ijoolleen fuutee bakka nami qabuu hin dandeenyeen gamoo guddaarraan nu ga'anii jiru. Achirraa akka gadi konkolaanne duwwaadha yaaddoon koonni guddaan gorsi an dabarsu dhaamsi an dabarsus namaafi gaafa achirraa kufne yeroo dura asirraa yoo kufnes barcumarraa yoo kufnes baay'ee miidhamnu amma garuu gamoo sanarraa yoo kufne wiirtuu Oromoo caba kan jedhu sanan qaba yeroo baay'een sarara deddeebi'a maaliif baay'ee yaadda'a waa'ee sana baay'ee yaadda'a Oromoon Oromoo lola walitti deebine yoo wal nyaachuu jalqabne diinaaf karaa kennina. Diinni immoo meeqa ta'ee bifa meeqaan nutti foolataa jira sani kan baay'ee na yaaddisu anaan ammallee gorsi ani qabu dhaamsi ani qabu kadhate ani qabu iyyannaan koo adaraa waaqa adaraa lafa walitti garangalina wal tumfadha akka kan faajii walaabuu sana isatti deebinu isatti yoo deebine wal aanfanneetu isa kaan lollaa isa kaan loluu dadhabaa jirra amma ofii waan walitti deebinee fi adaraa waaqa adaraa rabbii. Hayi tole jechuun barbaadu. Mee maratti waan si gaafadhu egaa dhaloota tokko yoo ibsamu biyyi tokkos yoo ibsamu an akka yaadutti mana tokkoon bakka bu'ee yaada manarraa eegala. Saniif immoo dubartiin ga'ee guddaa qabdi dhaloota tokko bocuu irratti dhaloonni immoo bu'aa biyyaati yookaan immoo hiika biyya tokkooti. Kanaafuu inni gola golaa bu'aa gola golaati jedhee yaada. Yeroon kun immoo yeroo itti baay'ee dhimmi kun itti yaadamuu qabudha. Dhaloota gaarii dhaloota biyyaaf ta'uu fi haala amma jirus ta'ee eenyummaa keenyas ta'e waan baay'ee tarkaanfachiisu dhaloota danda'u bocuu yerootti dhimma yaachisaa dheedhee amanudha. Kanaafuu dubartiin keenya hammam waan san beekti. Bu'aan dhaloota tokko bu'aa mucaa isii mana tokko keessatti isiin bocuu akka ta'e. Hangam hiika qaba sun ida'ameeti biyya bakka kan bu'u sun ida'ameeti dhaloota bakka kan bu'u biyyi akka nuuf dalagu yaanna ta'innaa biyyi akka dhaloota nuuf bocu yaanna ta'innaa isa jenereeshin tamsan jechuudha. Isa kanarratti waan gabaabaa mee isaaniif dhaamsa akka ta'uttis hiika inni immoo dhaloota bocuu irratti dubartiin mana keessaa qabdu manaa eegaluu isaatis akkamitti inni dhugaadhumaam jetteetta fixxeetta atumtu numtatti jettee kun sirriidha. Isuma yoo irra deebi'e malee maaliif dhuguma mana keessaa jalqaba bulchiinsa yeroo jennu bulchiinsi dubartiin utuu bulchitee nan sila siin jedhu suni bulchiinsi gaariin sadarkaa mootummaatti kan argamuu danda'u yoo hojii manaa keenya isa durra jiru hundaa hojjenne sirriitti hojjenne mana keessa hariiroon keenya maal akkamitti wal bulchina mana keessa dubartiin sana keessa qooda maalii qabdi kan bocuu yaada sagalee bareedaadha naa kennite bocuu ijoollee kan dhalattee kan bocu
yaada see kan qartu barumsaan kan ija see bantu dubartii dabar sana waan yeroo hundumaa hojjettu gatiin qabu sirkatti waan yeroo hundumaa hojjettuuf waan yeroo hundumaa beektuuf waan gatii qabu sitti fakkaatu garuu hojii isaa hojjetaa jirta ati saba ijaaraa jirta biyya bilisa baasaa jirta biyya ijaaraa jirta garuu hin beektu ati ofirratti hin beektu maaliif warqee dahaaba harkaa qaban sana qubarraa qaban sun sibiila diimaa fakkaatti namatti garuu dahaaba baattee akka jirtu hin beektu dubartiin ijoollee kana hundumaa ijoollee har'a biyya bakka hundumaa geessi bakka gurguddaa geessi sana hundaa kan qaree asiin geessee ta'uusee hin beektu garuu akkuma kana kan sabaas yoo ilaalte cunqursaan kan sabaas kan dubartiis waluma faana deema amma akka Oromootti biyya kana kan baatee gateettii isaatti baatee deemu isa kan itti miidhamu immoo isa akkuma kana kan dubartiis biyya kana saba guutuu gateettii iseetti baattee kan deemaa jirtu seera. Kana beekanii maal godhuu qabu dubartoonni? Kana beekanii onnachuu qabu ofitti beekanii kanan gochaa jiru jedhanii ofirra dammaquu qabu. Warqee diimaa sibiila diimaa miti sun dahaaba warqeedha sun kanan qabu kana gumaachi koo jedhanii ijaajjanii lolachuu qabu xiqqeeffachuu qabu isa isaan xiqqeessu barbaadu hunda irra aananii bahuu qabu jechuun kun nuyi hundi keenya tumsuu qabna malee namni tokko lama yoo ta'e miti siinqee tumsaati aadaa tumsaati yeroo tokko iyyattu calmannee gargallee ilaaluu nurra hin jiru isee tumsuu nurra jiran haqa seerratti waan iseen namatti dabarratti naman tumsinu garuu wal tumsuun sun waan hundumaa caalan jedhe yaada yoo wal tumsine humna walii taane ijaaramne eenyuyyuu nu hin danda'u lafa geenyee as dhaabbannu hin jiru jedhe yaadaan wanti fedhe yoo dhufe lubbuu kootti kenneetan sana argadha jettee deemuu danda'uu qabda amma ijoollummaadhaa kaasne ijoolleen mana barumsaa keessa ani ijoollee xiqqoodha yeroo mana barumsaa seenu ijoolleen dhiiraan liqinfamuuf dubartiin akkamitti tokko faanu irratti baati durba akkamitti tokko tumuun illee jira xiqqeessuu jira sana diduudhaan jedhaan sana dideedhuman as gahan ofii kootti gama kootti. Kun osoo akkana ta'e wanti jettee ati gaabbitu yookaan immoo seenaa sitti ta'u jira yeroo kee baay'ee biyya ambaa keessa dabarsuu keetirraallee kan ka'e yeroo hunda wanta sammuu kee keessa deddeebi'e kun osoo ta'e. Ani seedhuma irra deddeebi'u natti ta'a irra deddeebi'uu haa ta'u malee ammas irra deebi'e kanan gaafa dubartiin bulchiisa beekti. Bulchiisan beektu jedhanii isaan keessaa alatti haqan suni sirrii miti kun sirraa hodhuma qaba otuu dubartiin bulchitee biyyi kun biyya gara biraa taati biyya gara biraa fakkaatti kan jedhu san ammas irra deddeebi'ee dabarfachuun barbaada keessaa naqinaa. Tole hayyatu namoonni galateeffatan yoo jiraatee fi dhaamtanis yoo jiraate carraadhumaan isinii kenna. Hamman jedhuftu hammuma kana galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa kan warri na dhaggeeffattanis galatoomaa. Gatii kennitanii fi kana dhaggeeffataa jirtu yoo ta'e galatooma isinis carraa kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaan jedha. Haa ta'uga nutis yeroo nu kennitee fi yaadota bal'aa ciccimoo ta'an bilchina qabannuuf qooduu keetiifis maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii siinqeetiin ulfaadhu siin jenna. Qophii birootiin yeroo biraa deebitee biyya kana yeroo dhuftu waan baay'ee sirraa eegna waan baay'ee qophooftee akka dhuftus abdii qabna umrii dheeraa nuuf jiraadhu. Ijarraa hafa. Amiin. Kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun OMN ijaaf gurra keessan qophii siinqeeti qophiin siinqee keenya har'aa hanga ammaa daawwachaa turtan kutaa lammaffaa turtii Profeesar Kuwee Kumsaa haadha manaa qabsaayaa obbo Leencoo Lataa kan ta'an akkasuma isaanis waa'ee qabsootis turanii injifachuudhaan dubartiin hammam tarkaanfachuu akka dandeessus dubartoota Oromootiifis addunyaafis fakkeenyan ta'uu agarsiisaniiru jennee amanna. Egaa milkaa'ina isaanii kanaafis maqaa Oromootiin galata qabdu jennaanii isinis kana daawwachuu keessaniif hanga xumuraa obsaan guddoo galatoomaa isiniin jenna. Qophiilee birootiin deebinee hanga walitti deemnutti horaa bulaa deebana.